Gaarii kun garri itti dabarru gara biyya teenyaati. Ilmaan Oromoo gara biyya teenyaa keessatti haalli deemaa jiru baay'ee gartanii jajjabaa haala adda addaatiin gara adda addaatiin keessaayyuu guyyaaf kaleeffadhaa kana keessatti haala jajjabaa ulfaata deemaa jira jechuudha. Tigraay irraa eegalee aga Eertiraatitti, Eertiraa irraa eegalee aga naannoo Faannootitti akkasuma Oromiyaa keessatti. Maali inni kunillee jechuun wannoonni sochiin godhamaa jiruu fi odeessi deemaa jiru keessaayyuu karaa TPLF fi Shaabiyaa jidduutti baay'ee fokkataadha jechuudha. Gara lolatti wanni hundinuu fuula deeffachaa jirti. Maalii fi diinonni kaagartee akkuma kalee waan hedduu karaa tiktookiitiin waliin laalle dhiifama tiktookii san gabbuusee karaa yuutuubii kiyyaatiin poost isiniin godha inshaallah poost ni godha. Waan hedduu laga hedduu buunee waliin laalle jechuudha. Ammas wanni adda waliin laallu maalidhaa waa'ee makana irratti karaa Tigraay Eertiraa irraa wanni deemaa jiru Eertiraan akka malee raafamaa jirti. Mootummaan Eertiraadha jechuudha. Ibraahim Shaafii wa alaikum salaam wa barakaatu. Karaa beeraawii guuruu gartee namoota isaanii dirqamaan nagaa qaba alhamdulillah Ibraahim gartanii karamsi jiraatiin naa barreessan nagaa na fakkaate as keessa jira jaalli kiyya. So akka malee raasuu jirti ijoollee nama dhabanii hidhuu dararuu garafuu wanni guddaan deemaa jira kitatti isa jedhan san jechuun namni hundinuu wanni hunduu gara dirree lolaatti ka jedhutti deemaa jira siyaasa forqii. Kanaan wal qabatee kaawwanni deemutti jiru Taaddasee Warradeellee gara Finfinneetitti dhufuudhaan dhaabbichuu wajjin gartee mariin godhamee jira. Sun irratti waliin galamne rakkoon guddaan akka jiru kana gubbaallee gartee calanqisaa jira. Maalii fi warri kunniin diinonni walii galanii Shaabiyaa wajjin waan hundaa xumuratanii jiranii. Kanaan wal qabatee akkuma kaleessa Leetar Jeneraal Tsaarqaan waan inni jedhe bal'inaan waliin tunnee ture. Wanni kun bal'inaan deemaa jira jechuudha. Keessaayyuu karaa shaneeffannoo akkasuma TPLF'n ijaartee Shaabiyaan gara biyya keenyaatitti duula guddaa banuudhaa fi lolli ammoo akka Eertiraa irratti hin taane keessaayyuu Tigraay keessatti akka ta'u barbaadamee kan yaallame. Warri Tigraay ammoo ofirraa karaa Walqaayitiif karaa naannoo Amaaraa akkasuma Oromiyaa keessatti ibiddas darbachuudhaaf tattaaffii guddaa godhaa jiran jechuudha. Kanaan wal qabatee warroonni gara shaneen keessaayyuu jechuudha sochiilee faannoo qabattee lafa Oromiyaa hedduu keessatti faannoo babal'isuudhaaf sa'a 24 dalagaa jirti. Akkuma argaa jirtan viidiyoolee durii baasanii maxxansuu waan adda addaa viidiyoolee hedduu kaanos gubbaa gadhiisuu hin dandeenyu. Ijoollee Oromoodhaa guurtee shaneen eegalte maalii fi warri kuuwwan Shaabiyaan faatii akkasuma TPLF akkasuma faannoon akkaataan namni uummanni isaanii itti gargaaru uummata ofii rashanaati ka jettu ifa baatee dubbattee ijoollee Oromoo rashanaa jirti. Shaneen jechuudha ifatti ka hedduun namaa asiin dura ololli oofamaa ture. Mootummaan kanatu nama ajjeesa jedhanii akka mootummaan kun nama ajjeefne shaneen nama ajjeeftu ifa baamee viidiyooleen hedduun akkasii argaa jirtanitti gabbayee deemaa jira jechuudha. Kun kan godhameen kaayoo nama isaan kaayan maali uummata Oromoo hiraarsuu ajjeesuu qara yuunifoormii uffata mootummaa uffatanii ajjeesuudha saniitti milkaa'uu hin dandeenye amma ammoo fees tuu fees ifaan ifatti shaneen ofii gabbaatee uummata naannoo faannoon keessa deemtu akkasuma TPLF dhaqqabdee guutuu keessatti uummata rashantee dirqamaan uf jala oofuu kaayoon isiin kana fudhattee maali gaafa dargiidhaa warroonni waa'ee dargii irra beektanii wayyaaniin hadhaatuun jechuudha gaafa uummanni isaan deeggaruu dhabe gabaa keessa dhaabattee rasaasa dhukaaste. Mootummaan Mangistuu Hayilemaariyaam dhaqee xiyyaaraan gabaa guutuudha jechuudha. Kanarraan uummanni guutuun isaatu hay nagaan manallee teennee ba'an jirru jedhanii mootummaa dabalan. Isa kana godhuuf tattaafachaa jiranii yeroo ijoollee daa'imman karaa gubbaa baaftee uummata dura baaftee shaneen rashantuu fi wantoota adda addaa godhaa jirtu mul'achaa jira jechuudha. Kana qofaa miti. Saamicha karaa gubbaatti warra diraabara makiinaa karaa of ajjeesuu saamuu wantoonni hedduun dalagamaa jira. Kun wanni irra guddoon kun mootummaallee quba qabaa deemaa jiru. Keessaayyuu lafoota seenuu dadhabde naannoo Baalee maal kanneen keessatti warroota nafxanyoota jechuudha. Nafxanyoonni Baalee keessa ni jirti. Naannoo jaarraa akkuma beektanitti akkasuma goobba bakkoota hedduu jirti jechuudha. Ni beeka namni keenya kana warri naannoo san jiru. Akkasuma kutaa Arsii keessa amma naannoo Arsii keessatti namoonni hedduun rashanamee jira. Namni hedduun dhumatee jira. Rakkoon hedduun deemaa jira jechuudha. Naannoo kana keessatti warri namni keenya hedduun beeku akkanumaa awwaalaan laba malee jechuudha. Namni lubbuun nama hedduu baddee jirti. Namni nagaallee du'ee jira. Namoonni gartee nagaan ta'anillee du'anii jiran. Namni nagaa akkamitti yoo jettan uummata kakaasuudhaaf namoota jajjaboo sheekolee namoota uummanni jaalatu manguddoo jaarrolee yeroo jaha bakka takka rashante jirte shaneen rashananii uummata mootummaa rashananii eegas jira ta'uun adda ba'e. Ni beekan jechuudha uummannis uummata bakka takkatti ijoollee daa'imman dubartii mara ganda tokko dhuftee yeroo namjaa fixxee biraa deemte qabdi. Wanni hedduun dalagamee jira kun maaliif uummata kakaasuudhaaf karaa kanaan dadhabamee jennaan tuulama naannoo san jiru Islaamaaf Kiristaana jedhanii waan kana kaamalu mootummaanis ol baaseen dubbanne rakkoon guddoon deemaa ture jechuudha. Uummata Oromoodhaa mooraa lama adda qoodanii Kiristaanaaf Islaama jedhanii. Kun wanni dalagamuun maali nafxanyoota naannoo san keessa jira Arbaguugu. Arbaguugu kanarratti bara chaartaraa warri beektan yeroo san keessattis rakkoon ka'ee Oromoof Amaara kan jedhuun manoonni hedduun charchiiwwan hedduu masgiin waa hedduun gubatee gaafa
Mallas Zeenaawii jechuudha. Rakkoolee hedduu naannoo san keessa deemaa ture. Haadhallee wanni deemamaa jiru isa kana jechuudha. Kun kan dalagamuun eenyuulii yoo jettan kaadiree yookaan shanee mootummaa keessa jirtuu fi warra gartee alaa waliin ergamee fi waan kana ijaaree oofu jechuudha. Shaabiyaaf wayyaanii lukee warra ta'an kana kaleessas bal'inaan waliin tun ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf wal qabatee mootummaan kun biyyoonni addunyaa kaa akkuma argaa jirtanitti waan amma shaabiyaaf wayyaaniif shaneedhaaf faannoo waliigaltee deemaa jirtu kana irra qabatee badiin Eertiraadhaa bultee jirti jedhamee biyyoonni guddate Xaaliyaan fa'a wanna baasantu jira jechuudha. Xaaliyaan maal baastee warri Xaaliyaan fa'aatti biyyoonni warroonni waa'ee lolaa kanarra qoratan Itoophiyaan daqiiqaa xiqqoo keessatti Asmaraallee akka isiin hin jirre gootee barbadeessuu akka isiin dandeettu. Lola guyyaas osoo hin taane sa'aatiitti jechuudha. Teknooloojiin Itoophiyaa hidhattee harkaa qabdu sa'a gabaabduu keessatti daaraa gootee akka qulqulleessuu dandeettu. UKnis asiin dura baasee maal jedhee akka gaazaadha godhuu dandeetti kan jedhu baasanii jechuudha. Itoophiyaan xiyyaarota teknooloojii adda harkaa qabdu kanaan sakandii keessa balleessuu dandeetti kan jedhaniin achirraa ka'ee mootummaan Eertiraatu haga ibsa baasu ga'ee jechuudha. Gara isaaniiti ammoo warroonni gartee uummanni Eertiraadhaadha ka duraanuu fincilee keessaayyuu warri mormitoota isaaniitiif Affaar waliigalanii lola irratti banuudhaaf qophaa'anii taa'u jiranii wanni addunyaan itti waliigaltee keette tokko maali mootummaa Itoophiyaa osoo rasaasan dhukaafne osoo rasaasan dhukaasin Eertiraa akka barbaade godhuu akka inni danda'u himaa jiran jechuudha. Akkamitti Eertiraa uummanni isaanii hadhallee eessa jiranii yoo xiqqaatte waggaa 50 waan waggaa 50 hadhaa Itoophiyaan keessa jirtu Eertiraan keessa jirti. Uummanni isaanii jiruun qaban teknooloojiin hin jiru. Karaan qaban, manan qaban, makiinaan qaban, wanta takka zeeroo ta'a uummanni jechuudha. Maal jedhan? Uummanni Eertiraadhaa Itoophiyaa walitti deebi'uu filataadha. Hiree yoo kennameef nuti lakki Eertira biyyi jedhan hin barbaannu ammaa achi kan jedhu uffataa jedhanii irratti walii galamee jechuudha. Sababni namni Eertiraa ammaa achi isii duubatti hafte tana Itoophiyaa biyya ollaa ka jirtu ka amma argaa jiran sadarkaa Itoophiyaan dhaqqabde teknooloojiidhaan guddinaan waan hundaanuu dhaqqabde kana uummanni waan argaa jiruuf uummanni kana filataadha. Maaliif siyaasa forqii yoo bu'e eenyutu dhufa? Namni dhufe yoo biyya tana waggaa gamitti guddisee addunyaa qixxeessuu danda'a. Moo dikteetarri akka isaa yoo dhufee waggaa akkuma ammaa kanatti waggaa dheeraan bulcha akkam taana kan jedhu kun gartee waan uummanni yaada guddaa seeneetiif mari'achaa jiru irraa tokko jechuudha. Keessaayyuu mormitoonni isaanii jechuudha. Maamadoo Birgeedmoo akkas kan jedhaniin paartiin mootummaa mormukum maal jedhee mootummaa Itoophiyaatiin nu gargaara nuti federeeshiniidhaan karaa Itoophiyaatti akka itti deemnu irratti dalannaa yoo siyaasa forqii nurraa kuffistan kan jedhu mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessanii jechuudha. Affaar ammoo Affaar Itoophiyaa keessa jirtuu fi Affaariin Jibuutii Tigraay keessa jirtu isaan nuti Affaar tokko taaneeti Itoophiyaa keessatti naannoo 8ffaa taana kan jedhu qaban jechuudha. Kun Itoophiyaan akkuma asiin dura gartanii warroonni hedduun keessan waan kana quba qabdan jedhee fudhaa. Heera addunyaatti beekumtii kaleessa Itoophiyaan Eertiraa kennite irraa kaaftee Eertiraan qaama Itoophiyaa taatee deebisuu Itoophiyaan ni dandeetti jedhan garuu sababa gahaa qabaachuu qabdi. Kanaan Itoophiyaan sababni gahaan Itoophiyaan qabdu tokko warra Itoophiyaa keessaa riphee lolaa Itoophiyaa irratti ijaartee nagaa Itoophiyaa dhorkuu haga Suudaan fa'aan baatutti, Somaaleetitti, Jibuutiititti, Ijipti wajjin ta'uudhaan gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaa dhorkuudhaan mootummaan kun ammoo mootummaa dikteetara uummata ofiillee miidhuu fi dardarri isaanii akka jirutti qurxummiidhaan kuun bishaanis saabatee even kabiraa fi biyyoota addunyaa keessatti warri siyaasa forqii deeggaruu fi warri uummata isaanii deeggaru waltajjii hunda irratti Israa'el qabatee UK Xaaliyaan biyya hunda keessatti yeroo cufaa waltumuuf rakkoon guddaan dhalachuun rakkoo uummanni qabu kun ammoo uummata tokko biyyi hedduun waraanaaf gartee lammii isaanii akka inni waraana ta'ee leenji'ee haga murtaa'e tokko biyya ofiitii fi gargaaree yookaan ammoo hojjetee akka gara mana ofii deebi'u ni gooti. Garuu Eertiraa keessatti daangaan hin jiru. Biyyoonni biraa akka Israa'el fa'aatii yoo fudhatan namni tokko yeroo gartee ganna 18 ga'e iskuula isaa xumuree osoo hin jenne waraana leenji'ee waggaa 2 tajaajilee eegasii gara maatii isaatti deebi'ee dabalamaa jechuudha. Eertiraa keessa sun hin jiru. Wanni tokko heerri namni tokko gartee hagana tajaajila waraanaaf jedhu hin jiru. Dirqamaan guuranii waraana naqanii manni hidhaadhaa Eertiraa keessa jiru konteenara lafa gammoojjii keessatti bakka maatiin agarreetti namoonni hidhaman jennaan murteen isaanii mana hidhaa keessatti du'uu yookaan agartee achi keessatti dararamanii umrii fi achi keessatti jiraachuu kana warroonni dhaqanii addunyaa irraa qoratanii ifan lafa kaa'anii jiran jechuudha. Bal'inaan dhiyoo kana torbaan dabre kana keessa gaafas peejiin kee cufaa ture bal'inaan sooshaal miidiyaa gubbaa gadhiifame jechuudha.
waan dalagame tokko manoota jijjiirame jira kan jedhu akkan jijjiiramin makiinaan achi keessa jiru ka gaafa Mangistuu Hayilemaariyaam eegan fottoqin Itoophiyaa fi Eertiraan gaafa walitti qabdu ta'u moodelli haaruuf teknooloojiin akka hin jirre intarneetiin akka hin jirre qaroomni tokkollee akka hin jirre agartanii magaalaa guddittii keessa harree fardaan agartee akka deeman uummanni mirga takka kan qabne hatta waan biraa fi wannootuma namni jireenya nyaata isaanii waan agartee namoonni ijoolleen daa'imman mi'aawonni adda addaa namoonni agartee silaadha teknooloojii waliin utaalanii fooyyessan fooyya'uu dhabu bal'inaan jechuudha. Wanni kaahame uummanni isaanii uummata mataa qaqqabatee jiraatuuf uummata agartee hamilee takka hin qabne mirga takka illee hin qabne abdii takka hin qabne ijoolleen baratte ka biraa hafee nuti lakki wanni barannuuf hin jiru maalii fi abdii hin qabnu kan jedhu balballi cufaa ta'uu kanaan wal qabatee hireen kun mootummaa Itoophiyaa yoo kanneen dhiyeesse uummanni Eertiraa miidhame mirga takka hin qabu ijoolleen isaanii gartee baara dhumatte ka biyya keessa jiru hidhame hayyoonni isaanii amantii musliimaa kan ortodoksii kan pirootestaantii keessaa amantii musliimaa pirootestaantii jechuun warri kunneen ni hidhamanii yeroo barbaadaman butamanii gartee yakka guddaan irratti dalagamaa kan jedhu kan ni yoo dhiyeesse Itoophiyaan irraa mulquu dandeettii kan jedhu kaa'e kanarrattis mootummaan Eertiraallee gabbayee dubbatee jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kanaaf Eertiraan wanni isiin yaalteef goote ka jalaa fashalee ibidda fuutee Tigraay keessa dabru kanaaf warri Tigraay gartanii jeneraalonni Tigraay Asiyaas Afawarqiitiin walii galanii dhufanii ammallee keessaayyuu naannoo Walqaayitii kanneen saawwatanii isaanis Itoophiyaa deebi'anii 4 kiiloo keessaa gartee mootummaadha jiru baasuu ka isaan sobanii itti kennan jechuudha. Kana Eertiraan ka gooteen maali lolli gaafa Tigraay keessatti eegalame yookaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti eegalame achi meeshaadhaan as gargaaruudhaan karaa humna waraanaatiin gargaaruudhaan karaa loojistikiitiin gargaaruudhaan karaa siyaasaatiin dippiloomaasiitiin waan hundaan duuba dhaabattee gargaarte akki fuulli gara Eertiraan deebinee gootee jechuudha. Hawwiin lafa kaa'ame kana. Kana ka duuba taa'ee dalagu eenyu Ijipti jechuudha. Ijipti akkuma beektan warroonni hedduun ni beektanii Phuxros Gaalii qaalimoo gaaliitti Phuxros gaafa itti gaafatamaa mootummoota walii gamtaanii yookaan walii galan addunyaa gaafa ture bishaan fakkeenyaa fi asabiyaadha jiru kun yookaan ammoo buufanni galaana diimaadha balballi galaana diimaadha gaafa citee kennamu san namni gahee guddaa taphatee akka Itoophiyaan balbala galaanaa dhabdu akka Itoophiyaan asabiin dhabdu wanni dalagame namni dalagee yeroo sanitti mootummaa addunyaa dura taa'aa kan ture Phuxros Gaaliiti jechuudha. Isatu 1993 Asiyaas Afawarqiitii fi Mallas Zeenaawii akkasuma paartii yeroo san Oromoodhaa kan jiruuni warroonni kunniin walii galanii Ijipti warii gayaa baandaa kennaafis kafaltee Phuxros Gaalii ammoo hangoo yeroo san qabuu fi dippiloomaasii biyyoota mootummoota addunyaa jiran wajjin dalaguudhaan wanni sun wanni hedduun dalagamee kaleef dheengadda isinii tuqee ture waan san hedduu keessa deeme isa kanaan kaleessa balballi Itoophiyaa cufamtee jechuudha. Ardhallee ka duuba taa'ee mala kana baasee akkaataa itti Itoophiyaan lolli isii irraa addaan hin cinne keessatti yoo dadhaban mootummaa kana diiguullee dadhaban akka mootummaan kun lafa gadi hin dhaabbanne godhan kan godhaa jiru Ijipti jechuudha. Kana mootummaan Ijiptii Abdul Fattah Siisiin waggaa tokko caalee naaf fakkaataa dubbatee jira. Waggaan geenye waggaa tokko aga dubbatee yoo waan biraa dhabne Itoophiyaa akka isiin gosaaf gandaan yaa'iin keessaan dhaabbannetti ijaarree mallaqa baafneetiin akka isiin gartee nagaan arganne goona jedhee jechuudha. Inni sun hojiidhaan nama mul'atee jira. Maaliin mul'ate? Oromiyaa keessatti laga hundatti nama ajjeefamaa jira bakka hunda keessa rakkoo jira saamicha jira. Kana eenyu godhe yoo jedhan baajata Ijipti baasteen baandaan Oromoodhaa ganda keenya keessa faannoodhaan galee Shaabi'aa fi TPLF hin galanii waan kana dalagaa jiran jechuudha. Eertiraan gara Tigraay ibiddaas darbite, Tigraay gara naannoo Amaaraa darbite ibidda, naannoon Amaaraa gara Oromiyaatti ibidda darbuudhaaf tattaafatan. Qe'een teennaa namni hundinuu jechuudha. Baandaan keenyaaf wallaalaan keenyallee ibidda fuudhee ganda keenya qabsiisuu deemaa jechuudha. Wanni amma deemaa jiru bal'innatti. Inni kun akkamitti dalagamu jira? Inni kun akkamitti dalagamu jira? Harka lafa jalaatiin namtichattiin Jawaar jedhan kaleessas waan dubbate qabaa waa'ee mootummaa Itoophiyaadhaa mootummaa addunyaa gamtoomee fi waraqaa xalayaa barreessee jechuudha. Maaliif mootummaa kan isinii dheengadda isinii waan kan dubbadhee jira guyyaa lamaan dura jechuudha. Mootummaa addunyaa kan gamtoomeef waraqanni mootummaa Itoophiyaadhaa karaa muummicha ministeeraa ifa ministeeraa jaalaatiin waraqanni kennamee obsa fixannee jirra. Kana caalaa hin obsinu mootummaan addunyaa akka nu beeku kan jedhu kennee jechuudha. Kana Jawaar Mohaammed qeeqa dhiyeesse. Karaa onnaa irratti peejii isaa irra maxxansee jira. Karaa X isaatiin maal jedhee kaleesse
wanni Tigraay irratti dalagamaa jiru godhamaa jiru kuni yakka waggaa lamaan dura maal dalagaa turtan waraqaan akkamitti gartee warra uummata kanarra barraa